Hello, hello, hello. Jirtu aboo namni viidiyoo tana arkee bira kutee wallaahi nama garaa jabaatu. Obboleettii teenya tana miila lameen akka itti irraa murame ni agartanii. Miilli lameen jilbaa ol itti irraa murame Suudii Mushtashfaa hospitaala jirti. Dhalattuu godina Wallaggaati. Namni miciyoo tana beektan. Hatattamaan faamilii isii namni beektan. Aanaa isii yookaan godina isii ganda isii maatii isii namni beektan. Hatattamaan naqunnama. Baay'ee nama gaddisiisa. Miilli lameen irraa mura harki takkan hojjetu. Harkuma takko qabdi jechuudha. Miilli lameen jilbaa olitti irraa murame. Please yookaan miciyoon dhayxee viidiyoo irraa waraabdee poost goote san keessaan na dubbisi. Yookaan maatiin isaanii eejensii irraa dhufteen adda baafachuudhaaf keessaan na dubbisa. Garuu hawaasni keenya hundi keessan asoo namni takko naafne sheer godha. Miilli lameen mura laala. Baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi rakkoon biyya Arabaa hedduu jabaattee jirti. Miila lameen hanqa kunoo wantatti irraa muran jilbaa olitti irraa muran jechuudha. Harki kunis cabee jira. Harki tokko cabaa miilli lameen mura. Akkuma isi keessanitti ni dalagada jettee biyyaa baate michoon tuni. Mee amma namni dhaggeeffatu akkamitti barqoy namni ani koy mee waan akkanaa kana mee namni akkami bira dabraa soo sheeriin goone mee akkamumattuu bira dabraan siin jaabarra. Hatattamaan michoon tun godina Wallaggaati akka dubbattutti nama isii viidiyoo waraabee fi yookaan ejensii isii yookaan wanti isii maatii isii akka dhaqqabuuf hundi keessan sheer godha. Laala miila isii nama boochisu sanuu miilallee gaditti irraa murre laala. Ilaa olee sanitti irraa muran Suudi Arabiyaa keessatti Mushtashfatti jechuudha. Akka dubbattutti waan na godhan uleedhaan tumanii irraa muranii mana hakimaa keessa dhiyoo wanta godhan hiyoonni beekamu hin jiru. Kanaaf dhimmi kun dhimma cimaadha. Hatattamaa maatii isiitiif sheer godha. Isiinillee maatumaan nagaya jette booyaa jirti. Baqaani miila kiyyaas dhabee harka kiyyaas dhabee harki kiyyaas cabaadha miilli kiyya guututti narraa muramee kunoo aboo sheer godhi haa wayi akka islaamaatti illee akka waaqeffataatti illee akka kiristaanaatti illee wannummaan kana caalaa eebifame waliif dabarsa teesseen laaliniiti. Miciyoo bareedduu tana amma deemte kontiraataa warra deeme keessaa Arabni xiyyaararraa kuftee jaa maali xiyyaararraa kuftee maal jechuudha? Xiyyaararraa kuftee waan fakkaatu miti. Ani amma maatii qofa natti hima maatiitti maatiiwwan wal qunnamsiisa. Isin wanni isin irraa eegamu sheer qofa. Namni isin jala jiru akka warri ijoollee keessaafuu warri godina Wallaggaatti Friendii keessa waan ta'eef itti dhaqqabu mala aanaan isii godinni isii gandi isii beekamuu qaba. Xiyyaararraa kuftee miilli lama irraa murame. Namni miilli lama irraa miila takkallee bara jilbaa gadii miti barsanuu irraa murame lamuu. Miila lama guutuu irraa murame michoon sun jireenya isii bakka duutee bar du'a lama jechuu. Du'a lama jechuudha bar. Nama yeroo lama du'e jechuudha bar. Bar muraanillee bar karaa maali kurchumchimii kana gama gadii kanarraa illee miilli yoo dhukkubate yoo wattaqte yoo cabaate gadii kana muranii bar. Suudi Arabiyaa fi Dubaay Beeruut akka maleetti namni keenya miidhamaa jira. Akka malee miidhamaa jira akka malee. Xiyyaararraa kuftee miilli lamaa fi harki miilli lama irraa murameeti harki takka cabee hojii ala tahee mee namni samii gubbaa wee akkamitti miilli lama qofa irraa murama. Hissoo bana arabni fi isijjeessanii iffanniste siin jaan ifi cafaqanii guggubanii miila irraa muranii hakimat darbaniiti. Deebi'anii xiyyaararraa kuftee samiirraa kuftee siin jaan fooqirraa namni bar fooqirraa illee kufteen akka bar xiyyaararraa kuftee maal jechuu? Ispeeshaalii ijoollee Wallaggaa
ijoollee wallaggaa micootana namni beektan maatii isii wal qunnamsiisa baay'ee na gaddisiista ani takka akka arraa aaree isin beeku gaddeeti isin beeku Muktaar Kadir yaa Muktaar Kadir ambaasaadar Dubaay ambaasaadar Beirut Qatar Oman Jordan maali hojiin keessan lammii teessan gita kana miila cicciranii miila lamarraa mummuranii harkarraa muran maali isin michoo xiqqoo tana barugaa isinii haya hawaasa aboo Samaalit milal namni tokko amma saartuu jetta obseedha Muhammad Umarii Xaalibii hundi teessanii ilaalta meeshaan godha isinuma warruma maqaan keessan asirra mul'atu obsee warraa Firaa Orsumee takkitti Gaadullaa mee boodanii